ergisa lagaa ba'uuf taa'u. Siigalee gabaabumatti kana jedheen si deebisa. Ganaa dhufeetu isinii himaa jechuudha adeemsa itti isin bultan. Quraanaaf hadiisaan bulchaa. Quraana sana inni barreesse hadiisa sana. Kun si deebi'ee. Jechuun Kiristoos ol butameera jette deebi'ee of yommuu masqalii caccabsuuf dhufaa jetteen garuu nu fudhatuuf dhufa jennee eegnaa yaa akka keessanitti malee akka keenyaatti itti kaasuu amma keessanii keenya naan deebisin jette waan ta'eef keessaniinuu akka inni hin duune puruufsi gochuu danda'a baay'ee keenyaan egaa hin gaafatin jettee keenyaan si deebisaa jira. Maaliif hongeeruma keessatti akka inni keenya beekan. Keessan keessatti akka inni hin duune si kennuu danda'a baay'ee. Akka inni hin dhufne. Akka inni hin duune. Naaf kenni. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7 banadhu. Yohaannis 7. Ayyees 32 bani. Barsi 32. Fariisonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuus hundumaan ikkoo kana intinaatu. Yaa dubbisi kamaa dubbisi ammallee yoon dubbifne bar. Tole 32tti. Fariisonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuus gonkumaa dhaga'an luboonni warri hangafoonni isaan kun maal godhani beektaa? Qarshii kennanii fi Kiristoos hin duune jedhiitiin jedhan. Na Kiristoos hin Mutayyo maali naardi maali akkasii miti dubbisiiti hin dubbisu jechuun hin dubbisu maaliif? Yoo dhiqoo intini aktiiviin ta'anii dubbisaa hojjefatu. Laa jechuun deebii koo mitiitii naan. Akkan hin duune si agarsiisa naardi suutee dhiqaa maaloo. No isa immoo hin fudhadhu kaa barsiisa goyoomsamaadha waan ta'eef hin fudhadhu ani isa kana itti beeka waan ta'eefidha inni kun. Naardi maaloo naa kenni jettee barsiistu naa kenni de suutee dhiqaa maaloo bileetti No miti kaa gaaffii koof deebiin ta'u kun. Akkamitti deebiin ta'u yoo jette Kiristoos ganama bariin kan inni fuudhamee gara abbaatti ol fudhatame yaa isaan immoo maaloo sooba naardi si dubbisaa suutee dhimee al tokko taragaaggayitii al tokko si dubbisaa booda mormi yaalan dubbisee xumur wangeelan si dubbisaa irratti dabalaan jiru irraa isaan jiru na hordoofi. Fariisonni yommus isa namoonni waa'ee Yesuus gunguman dhaga'an luboonni warri hangafoonni Fariisonni Yesuusin qabsiisuudhaaf naa'ota isaanii isatti argan. Yesuus yeroo sanatti egaa ani yeroo gabaabduu duwwaadhaaf isin bira nan jira. Kana booddee gara isa ana ergee nan dhaqa. Isin ana barbaaduuf jirtu garuu ana hin argattan. Iddoo ani jirus dhufuu hin dandeessan jedhe. Naa'onni Fariisonni maaliif barbaadu Yesuusin? Ajjeesuuf miti? Ajjeesuuf miti Fariisonni Yesuusin wanti jedhee barbaadaniif. Najjesneere kanaafuu najjesne jechuun jirtaati ammas kanatti. Akkas taanaan timbiitii Yesuus dubbate soba jechuudha kaa. Maaliif biyya anan argattan jedhee inni kun maaliif dubbatame dubbiin kun addana kanatti eenyuuf dubbatame beektaa? Erga inni gara abbaa deemee duuba. Inni wareegamee duuba malee akkasumaan Kiristoos. Ayyee hubannoon qabdu waan ta'eedhaaf sitti dhiisan ardi. Sitti dhiisara. Kanaafuu sitti dhiisara hubannoon qabdu waan ta'eedhaaf mata duree mayyuun dubbifneeti. Yesuusin qabsiisuudhaaf nama itti erguu isaaniidha. Mata duree namtinu yookaan dubbistu taate 32 olitti jechuudha. Innati dubbachaa jirtu waan biraan kun waan biraati. Kanaafuu Yesuus ofuma haatiif kan qabamne akka du'aan jire dubbatee jira jechuudha. Inni kun jala muramee jira. Gara biraatiin. Bakka tokko qofaa dubbatu. Hedduun si kenna bar kanayyuun barree kanayyuu waan biraa dubbataa taafan sitti dhiiseen ardi. Kanayyuu waan biraa dubbataa taafan. Jechuun la'aan waa bira kan hin dubbadhee fi kan itti namoonni jiraanii bakka takka luqisa irraa qofa miti kan hin haasa'u jechuudhaan baasawee keenyarraas mormuuf osoo hin taane keenyarraas ifaan walii haasa'uuf osoo hin taane ka keessa irraa barachuu fe'an malee
Keenyarraa ni Keenya beeka irratti maaliif maal jedha? ayyaanichaan malee akkasumaan siif hin galu tokko hulattenyaa immoo asii bakka takka asii luqisa takka Maalo dubbistee kana kanatti na kun kasute dimesti namu kayo. yaa Maal si luqisa gale takka ta dubbistee kai kika. qo'a luqisa takka dubbistanii deebistanii immoo luqisa isa biraa dubbistan. Kuni qabamuuf barbaadamuusaa eegasii duuba qabamee akka wareegames immoo dubbate deebi'ee immoo akka inni ka'es immoo dubbateera. Kanaafiyyuu Oshi. Oshi yoonni bakka sun ayyee ma dhaggeeffadhush kan suute hubadhuuti rakkoon qaba. Gara biraatiin kanaafuu ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam akka Yesuus dhufee sichi biyya duniyaa irratti gad deebi'ee dhufee akka inni intini caccabsu masqala isa dhafa kiristaanonni ortodoksonni hundinuu fannifatanii deemtu caccabsu akka inni intini harayaa garaagaraa booyii garaagaraa ajjeesuu nutti himamee jira akka yahudoonni deebi'anii itti amanan hadiisa sahiyaan nutti himee jira akka inni akka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itti bulchan itti barsiisan barsiisa dhufe seera sanaan addunyaa bulchaa waggaa murtaa'ee jiraatee inni illee deebi'ee du'a sana booda nu wajjin hin kaafamaa jechuudha. Yesuus deebi'e. Okay. Akka keenyaatti na gaafattanii Yaa yaa akka keessanitti immoo yoon si deebisuu jedhanii akka hin taane dhaafani. laala Maaliif kan waan keenya hin beektanii dhis kan keenya miti keessanii qoruu fedhan. Okay. Kanaafuu akkas jechuudha. Ayyee. Kan biraa qabatte Ammanii deebiin isinirraa erga yoo jiraate tokko Yesus ganaa dhufa ganaa masqalii jajjabsuu dhufa sanu deebiin immoo du'a isin faanarra kaafama inni lammaffaa akkamii naan gala. Inni lammaffaa itti fufi rakkoon qabu waan siin galleera deebi'ee si ibsa. Ustaz Farhaan deebisee yaa waan siin galleera deebi'ee si ibsa gaafa dhufu maaltu siin galu? Akka inni deebi'ee dhufuuf si galee akka inni dhufee immoo Qofa deebi'ee hin dhufaa jettanii dura immoo akkamiin deebi'ee sokkee akkamiin immoo dhalatee baazawee kan keessanitti. Wanta akkamitti akka inni nama uumuu sitti hima jalqabaa ilmi namaa kallattii garaagaraatiin rabbi nama uumuu danda'a. Kallattii garaagaraatiin yeroo jedhu jalqabaa nama gaafa uumu addaamiin isa jalqabaa biyya irraa uume rabbiin achi booda ilma namaa hewaaniin yookaanis immoo haadha manaa addaam maalirraa uume lafee cinaacha irraa uume addaamiin biyya qofarraa uume hewaaniin garuu osoo yookaanis walqunnamtii saalaatiin utuu hin taane utuu gara intini qaama saalaatiin utuu hin taane lafee cinaachaa irraa hewaaniin duwwaa uume kun dandeettii Allah agarsiisa inni lammataa inni sadaffata abbaa malee nama uuma fakkeenyaaf Isaa alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoosiin abbaa malee uume siigalee inni arfaffata haadhaaf abbaa irraa seeliin lama wal makatee seeliin dhalaa fi kormaa wal makatee uuma siigalee inni arfaffaa kana jechuudha kanaafuu rabbiin nama gaafa uumuu jedhu akkuma maalitti uuma ta'iidhaan uuma inna masala Iisaa indallahi kamasali Aadam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وممني إيساتي في وممني يسوع كريستوس في وممني أدم والفكاتا أدم النقير ومتى يجتشودا إيسان أن موتا يجري جتشانتا سوى وموساتيا سيقالي كناف أبا مالي الله تكسلام على رتله Okay. Kan biraa qabdaa? Yaa kanuma nagaira. Okay, gaafii si gaafadhu gaafii takka. Hin danda'a ta'a akka kootti garuu. Okay. Ati Yesuus Kiristoos maal jettee amantaa Nabi? Yesuus Kiristoos fayyisaa jedhee nama. Al tokko. Okay, fayyisaa moo waaqa itti amantaa?